Dubartiin takka sagantaa irratti bakka dhiirri hin jirretti kadhannaa sagantaan baruu dandeessi jedha. Eebbifama akkanaaf deebistan abdiin qaba jettee obboleettiin teenya Waaqayyo si eebbisu jennaan. Egaa hordoftoonni keenya chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan warroonni biyya alaas biyya keessas teessanii nu hordoftan hundumti keessan waan irraa akka barattan abdiin qaba. Akkasumas immoo yeroo gaaffii qabaatan gaaffii shakkitoota irratti akkasumas immoo gaaffii garaagaraa irratti deebisaan yaalla. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Abbaa kan ilmaa kan afura qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ kan ilmaa kan afura qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። አሜን። ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበውነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዛ ብፃን እስከዛት ሰዓት እስከዛት ዕለት ከበጀምቶታ ጃላተምቶታ ማችዋን Waaqayyo ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam biyya lafaarraa alas keessas kan jirtan hundumti keessan iyyuu maqaa Waaqayyo qulqullaatiin nagaan sin gaafadha. Akkam jirtu akkamiyyuu nageessaan akkam turtan. Ameen. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajamu nuuf haa ta'u. Addaan baatuu jaallatee nyaata qulqullootaa kennaan fannoo jalaa waadaan qaraanii qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffameef kan kabajamu nuuf haa ta'u. Ameen. Kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhe qulqulloonni ergamuun duuka boonni toloon akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo yeroo darbee gaaffiif deebii taasisaa turre ammas immoo obboleewwan keenya koomentii irratti gaaffiiwwan garaagaraa nu gaafatanii jiru. Gaaffii sadii ol kan gaafatamnedha. Gaaffii kanaafis immoo har'aa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti deebisaa waliin ilaalla jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Obboleettiin teenya Turungoo namni jedhamu barsiisaa waa'ee sagadaa irratti nuuf hojjetame jette. Egaa obboleewwan keenya jalqabuma irratti waa'ee sagadaa yoo ilaallu akka mana kiristaanaa keenyatti sagada jechuun bakka afuritti qoodama jechuudha. Akka mana kiristaanaa keenyatti bakka gurguddoowwan afuritti qoodama sagalni. Inni jalqabaa sagada Waaqaati yookaan immoo sagada amalummaati. Inni kun egaa Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu uumee jira, nu jiraachisaa. Ammas immoo karaa boodatti kan nu jiraachisu isaadha jennee sagada waaqummaa kan kenninuufidha. Saganni kun sagada amalummaati. Amalummaa Waaqayyoon amala isaatiin inni uumadha jennee kan sagannuufidha jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Kan sagannuufidha. Inni lammaffaan immoo sagada kennaa jedhama. Sagada kennaa jechuun immoo Waaqayyoorraa kennaa kan argatan, Waaqayyoon kennaa kan dabaleef, Waaqayyoon kennaa kan kenneef, namoota Waaqayyoon isaan kabajeef isaaniif kan kennamu sagada kabajaati jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Saganni kun egaa sagada kennaati jedhama. Fakkeenyaaf qulqullichi ergamaan Gabri'eel haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamitti dhufee akkam jedheni nagaan siif haa ta'u kennaan kan guutamte jedhe. Ilaa kennaan Waaqayyoorraa kan laatamudha jechuudha. Kanaaf ergamaan Gabri'eel maal jedheni haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin nagaan siif haa ta'u kennaan kan guutamte ati dubartoota keessaa adda taate kan eebbifamteera jedhe. Kanaaf eebbifamuun kennaan Waaqayyoorraa laatamuun suni Waaqayyoon kennaa laatiif jira jennee kabaja kan sagannuuf jechuudha. Fakkeenyaaf akka haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiif jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiif jechuudha. Kanaaf saganni kun sagada maalitti jedhama? Sagada kennaati jedhama jechuudha. Sagada kennaati jedhama. Inni biraa immoo sagada gaabbiti yookaan yenessaa sigdat jedhama. Sagada gaabbii. Fakkeenyaaf guyyaa abbaan gaabbii keenyaa yookaan qannoona keenyaa subaayee keenya xumurree yeroo sagada nuuf laatan saganni sun sagada gaabbiti. Waaqayyo akka dhiifama nuuf godhuuf
Waaqayyo akka dhiifama nuuf laatuuf cubbuu dalagneerraa yoo bilisa baane qulqullaa'u kaane sagada qannoona mana kiristaana keenyatti abboonni keenya luboonni nu laatan suni inni sun sagada gaabbiiti jedhamu jechuudha maatii kun Waaqayyo. Namoonni tokko tokko sagada kana bakka lamatti qoodu. Jechi koo sagada waaqummaa fi sagada kennaati jedhu. Garuu akka mana kiristaana keenyatti sagadni bakka afuritti qoodama jechuudha. Bakka afuritti qoodama. Sadaffaan kun egaa sagada gaabbiiti yookaan yenisaa sigdati jedhama. Yenisaa sigdati jedhama. Kanaaf saganni kunis egaa gaabbiidhaan yeroo gaabbii keessa yeroo deddeebii mana Waaqayyootti deebiin abboonni keenya gaabbii kan nuuf laatan yeroo nu laatan sanatti gaabbii sana qannoona isaan nuuf kennan sana xumuruudhaaf kan raawwannu sun sagada gaabbiiti jedhama maatiiwwan Waaqayyoo. Innis immoo kan dhiyaatuuf Waaqayyoodhaaf. Waaqayyoon abbaa dhiifamaati, abbaa arjaati gati ta'eef inni dhiifama waan laatuuf kanaaf maal goona cubbuu dalagneerraa yaa Waaqayyo dhiifama nuuf godhi jennee sagada gaabbii. Fakkeenyaaf ilmaan namaa jalqabaa kan ta'e Addaam yeroo Waaqayyo gooftaan isa abboomee turetti abboonni inni abboomee ture sana garuu Waaqayyoon waan abboomee sana hundaayyuu erga eeguu waggoota torbaan boodatti jechuudha. Addaam maal ta'e ni dogongoree mire erga dogongoreen boodatti garuu Addaam maal ta'e ni gaabbe. Ilaa hubadhaa. Addaam maal ta'e ni gaabbe. Erga gaabbeen boodattis maal ta'e Waaqayyoorraa waadaan galameefii ture. Waaqayyoorraa waadaan kennameefii ture. Yaalaka. Gaabbuun cubbuu keenyatti gaabbilee nisaa galuun gatii agamii akka nama argamsiisu hubachuu dandeenyu jechuudha asirraa. Laalka Addaam erga dogongoreen boodatti dogongora sana dogongoree ittiin dhisne yookaan immoo gaddeetuma dhisne maal godhe Waaqayyo abbaa arjaati, Waaqayyo abbaa dhiifamaati, yaa Waaqayyo ati dhiifama naaf laadhu jedhee maal godhe yeroo sana gaabbiidhaan maal godhe ni sagade ni galgalate jedha maatiiwwan Waaqayyo. Ni galgalate jedha ni sagade jedha. Saganni gaabbii kun egaa sagada Waaqayyo gooftaan dhiifama nuuf laatudha. Sagada arjaa Waaqayyo abbaa dhiifama waan ta'eef cubbuu duraan dalagne sanarraa inni kan ittiin qulqulloofnu jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Kan ittiin qulqulloofnu jechuudha. Kanaaf saganni sadaffaan maal jedhama? Sagada gaabbii yookaan yenisaa sigdati jedhama. Saganni afuraffaan immoo kan jedhamu maalidha? Sagada ulfinaati. Ulfina yoo jedhu Waaqayyo ulfinaan Waaqayyo uumamtoota hunda keessa ulfinaan kan uume kanneen akka fakkeenyaaf ergamtoonni Waaqayyo biratti ulfinaan kabajamaniiti. Qulqulluu Mikaa'eliin qulqulluu Gabri'eelin yoo fudhannu sagada ulfinaati laannatu jechuudha. Ulfina yoo jennu kabaja argataniiti Waaqayyo biratti kabajni duruma laataniif. Kanaaf kabajni kun egaa saganni kun egaa sagada ulfinaati jedhama. Ulfinaan kan sagadamuuf namoonni baay'eenis addunyaa kana irratti kan taasisanidha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo namni isa olii dhufe kan kabajaan laatamuuf kabajaan kan ol kaa'uun sagada ulfinaati jedhama maatiiwwan Waaqayyoo. Sana qofa miti. Osoo mootummaan biyya bulchu tokko dhufee nama biraa sagada ulfinaa akkasumas immoo abbaan gaabbii yookaan immoo luboonni Phaaphaasonni yeroo dhufan sagada ulfinaa ni laannatu jechuudha. Kuni sagada keessa sagada ulfinaati jechuudha. Waaqayyoon kabaja kanaan ga'e ulfina kanaan ga'eera. Jennee sagada ulfinaa kan laannufidha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Gaaffii obboleettiin teenya tungoon nu gaafatte kanumaadha jechuudha. Gaaffiin inni lammaffaan immoo akkas jedha. Tole eebbifame barsiisaa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Gaaffiin tokkoffaan akkas jedha. Dubartiin takka sagantaa irratti bakka dhiirri hin jirretti kadhannaa sagantaan baruu dandeessi jedha. Eebbifama akkanaaf deebistan abdiin qaba jettee obboleettiin teenya Waaqayyo si eebbisu jennaan. Egaa dubartiin takka sagantaa irratti bakka dhiirri hin jirretti kadhannaa sagantaa banuu dandeessi jedha. Egaa gaaffii kanaaf immoo deebiin isaa akkanaadha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa akka mana kiristaana keenyatti bakka luboonni jiranitti daaqonoonni kadhannaan banuu hin danda'an. Bakka immoo luboonni hin jirre bakka daaqonoonni jiranitti immoo meeminaaniin yookaan miseensi kadhannaan banuu hin danda'u. Sun seera mana kiristaana keenyadha. Seera mana kiristaana keenya kabaja mana kiristaana keenyadha. Inni biraa immoo bakka isaan hin jirretti yoo bakka fakkeenyaaf dhiirumtiyyuu hin jirretti dubartiin takka sagantaa banuu dandeessi jedha maatiiwwan Waaqayyoo.
Iyyin banuu dandeessi. Maaliif jennaan maqaa waaqayyooti waammatti. Maqaa waaqayyoo maal jedhe waaqayyo tokkos taatan lamas taatan sadis taatan maqaa kootiin yoo walitti qabaman ani isin gidduutti argama jedhe. Kanaaf wanti guddaan waaqayyo akka nu gidduutti argamuuf waammachuudha. Kadhannaa banuun kanaafidha jechuudha wanna biraa miti. Wanna biraa miti. Kanaaf shamarreen tokko bakka dhiirri hin jirretti yookaan bakka dhiira tokkoof hin mijannetti kadhannaan banuu ni dandeessi jechuudha maatii waan waaqayyo. Garuu osoo dhiirri jiru jechuudha osoo daaqoliin tokko lubni tokko osoo jiru banuu ni dandeessu. Osoo jiru jechuudha. Maaliif aangoodha jechuudha. Aangoon ulfinaa akkuma waaqayyoon aangoo hunda keenyaaf laatetti ulfina hunda keenyaaf laatetti isatu murteessadha jechuudha maatii waan waaqayyo. Isatu murteessadha jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf banuun hin dandeessi jechuudha. Bakka obboleewwan keenya hin jirretti jechuudha. Bakka fakkeenyaaf bakka daaqoloonni barsiisonni bakka hin jirretti banuu ni dandeessi jechuudha obboleewwan keenya. Eebbifamaa waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos na eebbisu. Gaaffiin biraas akkas jedha obboleettiin teenya kan nu gaafatte tole waaqayyo sagalee jireenya sinaa eebbisiisu. Akka mana amantaa keenyatti yookaan akka fuudhaaf heerumaatti minjeen ilmaan obboleewwan minjee yoo waliif ta'an danda'amai. Ilmaan obboleewwan yoo jedhu gaaffiin xiqqoo dhifanaaf hin taane ilmaan obboleewwan yoo jedhu obboleewwan lamaan minjee waliif ta'uu danda'an akkasumatti fakkaata. Akkasumatti fakkaata. Inni suni garuu obboleewwan osoo hin taane fakkeenyaaf jechuun garaagaraa firoonni garaagaraa walii ta'uu danda'u. Firoonni garaagaraa walii ta'uu danda'u. Inni biraa immoo waamti minjee jechuun baay'ee fakkeenyaaf akka maalitti isiniin jedhu minjee jechuun nama tokkoof minjee ta'uu jechuun nama sana bira dhaabbachuu jechuudha. Nama sana bira dhaabbachuu gargaaruu wanta hundaan jechuudha. Gargaaruu sana qofa osoo hin taane immoo dhiphinni sun dhiphina kooti jedhee hiriyaan sun hiriyaa isaatiif wanta hundaa wanta danda'amu seera isaa guutuudha jechuudha. Wanta biraa miti maatii waan waaqayyo seera isaa sana guutuudha jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa gaaffiin gaafatamne kanuma qofaadha. Hordoftoonni keenya chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan warroonni biyya alaas biyya keessas teessanii nu hordoftan hundumti keessan waan irraa akka barattan abdiin qaba. Akkasumas immoo yeroo gaaffii qabaatan gaaffii shakkitoota irratti akkasumas immoo gaaffii garaagaraa irratti deebii isaanii yaalla. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Sana booddattis immoo qophiiwwan garaagaraatiin dhufaa jirra jechuudha obboleewwan keenya. Qophii kanneen akka gaaffii fi deebii kanneen akka barumsa torbeen kennamu akkasumas faarfannaa haaraa bakka Urjiin Tawaahidoo yeroo maraa miseensa keenyaaf wanta taa'amuu qabu yookaan immoo wanta laatamuu qabu wanta hordoftoota keenya bira gahamuu qabu hundumaayyuu akka biraan geenyu abdii qabna jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf warroonni miseensa kana hin taane warroonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo kana hordofaa jirtan warroonni miseensa hin taane sabiskiraayib godhaa. Warroonni miseensa taatan immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jenna maqaa waaqayyootiin. Har'aaf kan nu galchise waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi ol kan jedhee nuuf haa ta'u. Obboleewwan keenya dhugumatti gaaffii kana gaafataniif waaqayyo gooftaan sagalee jireenya isin haa dhageessisu. Gaaffii irra darbe yoo jiraate anaaf naaf hin mul'isne ta'a. Gaaffii irra darbe yoo jiraate irra deebi'aatti barreessa isin jenna obboleewwan keenya. Akkasumas gaaffii qabdan yoo jiraate akka nu gaafatan isinitti himna jechuudha obboleewwan keenya. Dhugumatti waaqayyo sagalee jireenya isin haa dhageessisu. Bara tajaajilaa keessan isiniif haa eebbisu. Kennaa qabdan caalaa waaqayyo gooftaan kennaa isiniif haa dabalu. Hundumti keessan miseensi keenya nu jajjabaadhaa sheer nuuf godhaa. Akkasumas immoo aga xumuraatti nu daawwadhaa ishii aga xumuraatti nu daawwadhaa. Eebbifama waaqayyo isin haa eebbisu.